Kam jirtu gara kontumitti bagana gaannutanii boqonnaa lammaffaa chapter 2 theory of demand supply kan jedhu paartii jalqabaa waliin ilaaluu jalqabnee tura. Dimaandii maal akkatti difaanii ooleerra seera dimaandii law of demand kan jedhu ilaalleerra. Law of demand kan jenneef seera dimaandii nama fedhii bittaa wayii qabu gara bittaa gaafa deemu namni tokko gabaatti jechuudha. Seerri kun irratti raawwata. Mootummaa haa ta'u, nama abbaa qabeenyaa ta'u, hiyyeessaa ta'u law of demand. Gatii yoo ol ka'aa ta'u fedhii inni bittaa wayii hammi inni bitu ni hir'ata. Kanaaf faallaa waliin qabu law of demand price and quantity demand faallaa ta'uu isaanii fedhiin nama tokko nama bittaadhaaf inni qabu yookaan immoo dimaandiin individuaalidha. Faankishiniidha. Deeteebilii keessatti guutuudhaan gara keerbitti jijjiiruudhaanis himamuu akka danda'u ilaallee jirra. So demand schedule demand curve also is this function. Kan nama gabaallee akkasuma kan walii gala market demand yeroo ta'u jechuudha. Downward ta'uusaa demand curve ibsinee jirra. Faankishiniin isaa quantity demand faankishinii piraayiseeti malee piraayisiin faankishinii quantity demand miti. Akka kanatti addeebi'ee barreeffama ta'e faankishinii kana QB as a function of P yookaan piraayisiidhaan jijjiiruu qabna. Kana ta'e osoo jiru fakkeenya kan numerical example kennee nuuf kenname ilaallee turre fakkeenyaaf faankishiniin individual faankishiniin tokko akka kanatti yoo kenname amma kun piraayisiitu faankishinii quantitiidhaan kennama. Kana jechuun price independent variableedha. Maalirra dhaabbata jechuudha quantity. Garuu quantity tu hamma gurguramuuf price irra dhaabbata malee price hamma quantity hamma gurguramu irra dhaabbatu. Akkasa deebee barraa'uu qaba kun akka kanatti. Yeroo jijjiirru QBAS function of kana nu ta'a jechuudha. Namoonni gabaa keessa jiran baay'ee isaanii dhibba. Kanaaf maarketii kan uume nama 100 jechuudha. 100 baay'isuu function nama dhuunfaa. 100 baay'isuu kana market demand function arganna jechuudha. Tole gatii gabaa mi'a sanaaf murtaa'e ilaala. Wantoonni fedhii namoota murteessan bituu dhiisuu isaanii kan murteessan wantoota armaan gadii kana jennee dabarre. Determinants of demand kan jedhan. Teestii yookaan preferaansii fedhii namootaa. Fedhiin namootaa mi'a bituudhaaf yoo jaalatan they are favor yookaan if they are like maal ta'a jechuudha. Dimaandiin hin dabala jechuudha. Yoo jibban yookaan immoo against yoo ta'an immoo against or dislike of that commodity dimaandiin maal ta'a demand of that commodity decrease. Income of the consumer galii maamilaa yoo dabale fedhii bittaa ni godhatu kanaaf dimaandiin mi'a tokko hin dabala jechuudha. Keessumaa gosa mi'aa irratti hundaa'a normal gudii yoo ta'e galii faana deema. Galii yoo dabale fedhiin bittaa hin dabala if it's normal. Fedhii gudii yoo ta'e garuu faallaa kanaati. Shakkii yookaan immoo shakkii maamiltoonni gatii gara fuulduraatti ta'uu irraa qaban. Gatiin gara fuulduraatti hin dabala yoo ta'e har'a bitumoonni isu. Gatiin mi'a tokko gara fuulduraatti gatii bilbila tokko hin dabala jedhanii yaadu taanaan har'a bituu dhaqu jechaadha. Ini irra ta'a torbee lamaan kana kan jedhu yookaan miidiyaa irraa argama information yoo dhagahan maal godhu ni hir'isu. If consumer expectation about price hin kaane miti kun priceidha. Gatiin price gara fuulduraatti hin dabalu ta'e dimaandiin hin dabala. Gatiin price gara fuulduraatti ol kaa'u ta'e dimaandiin hin dabala. So number of buyers in market namoonni bitan gara gabaatti baay'inaan yoo dhaqan dimaandiin mi'a sanaa hin dabale jechaadha. Yoo number of buyers decrease ta'an immoo gatii mi'a demanding mi'a sana decrease ta'a. Price relationship this is all about. Garuu wanti nu hubannu shift demand jenna jechaadha. Kerbiin tokko fakkeenyaaf dimaandiidha kuni price wanti dimaandiin karaa harka dalgee yookaan x irraa y irraan immoo price dabala fayyadamna jechaadha. Pricein an keenya dependent variable miti. Kun independentidha. Asii kun immoo dependentidha. Faallaa mathematical functionidha wanti demand function. Kana irraanfachuun qabdan jechuudha. So amma dimaandiin yeroo tokko asii gara D1tti yoo ala bahu shift outward yookaan immoo gara harka mirgaatti jijjiirame yookaan utaale kerbiin dimaandii jedhama. Yeroo akkamii yeroo dimaandiin increase ta'u dimaand increase yoo ta'u D1 ta'a. Yoo dimaandiin decrease ta'e immoo gara keessaatti utaala jechuudha. It is jump inward. This is keep revision for shifting demand curve. Wantoota armaan olii kanaaf ta'a jechuudha. Kan itti aanee jiru theory kan elasticity demand kan jedhu jira. Elasticity demand fakkeenya maal jechuudha hiika orma sarraa yookaan gaariidha. Elasticity demand jechuudha measure of responsiveness of dependent variable to change in independent variable. Independent variable in keenya fakkeenyaaf y is equal to m of mx plus b jenna yoo ta'e jijjiirama independent variable independent tokko jijjiiramuuf deebii dependent variable kennu yookaan hamma dependent variable ittiin jijjiiramu elasticity jenna. Stress humna waliif deebii kennu wayiidha elasticity.
Kanaafuu responsibility dependent variable safara jechuudha. Amma dependent variable keenya eenyudha? Quantity. Hamma gurguramu yookaan hamma bitamutu gatii isaaf kenname irra dhaabbata. Gatiin isaaf kenname tokko akka yoo jijjiirame deebii akkamii kenna? Mi'i gurguramu yookaan bitamu suni jechuudha. Kana jechuun namni tokko gara gabaa yoo deemu mi'a tokko bituu dhaqa yoo ta'e fakkeenyaaf yoo gatiin isaa mana ta'e nan bita jedhee dhaqa. Gatiin isaa yoo dabalee isa eegee deebii inni gatii dabalii sanaaf kennu hin bitamoo hin dhiisa. Yoo bite hoo hammam bita? Hammuma yaadee bitamu hir'isee bita. The responsiveness of dependent variable change. To change independent variable elasticity jennaan jechuudha. So akkuma kana elasticity demandii yookaan deebiin fedhiidhaan gama warra bitaniitiin dhufu akkasuma gama dhiyeessiitiinis elasticity dhufu. Warri gurguruu dhaqan immoo gatiin gabaa yoo ol ka'ee isaan eege hamma yaadan sanaa olitti gurguru jechaadha. Maaliif supply fi elasticity wal qabata. Kun itti deemnee gara fuulduraatti. Kanaaf elasticity demand degree of responsiveness of quantity demanded of a good to a change in its price. Inni price irra jijjiirama gama priceetiin jijjiirama gama galii maamilaa yookaan immoo income of the consumers jijjiirama gatii mi'oota wal fakkaatanii irratti dhufu kan hundi isaanii elasticity demandii uumu jechaadha. Elasticity demandii meeqa qabna? Jijjiiramni dependent variable yookaan quantity irratti hamma bitamuu danda'u dhufuu danda'u tokko change in its price gatii mi'oota sana mataa irraa kan dhufu. Lama change in income jijjiirama galii maamiltoota irraa gahu. Sadi change in price of related good jijjiirama mi'oota gatii mi'oota wal fakkaatan irratti dhufutu elasticity demandii bakka sadii yookaan gosa sadii kenna. So commonly there are three kinds of demand elasticity. Price elasticity, income elasticity, cross elasticity. Price elasticity gatii jijjiirraa yookaan demand elasticity gatii mi'ichuma mataa isaa irraa dhufu price of commodity itself. Income elasticity immoo galii maamiltoota irraa kan dhufu. Cross elasticity immoo gatii jijjiirraa mi'oota wal fakkaatan irraa dhufu. So price elasticity demandii maal egaa? Change of quantity demanded divided by change of price jechuudha. So price elasticity demand means degree of responsiveness of demand to change in price. So it indicates how consumers react to change in price. Maamilli tokko gatii jijjiirameef deebii akkamii react godha yookaan immoo deebii akkamii deebisa? Hamma bituu isaa murteessa. Hamma bituu sana hamma bituu yaadee bitamu hin hir'isee bitasa jedhu dubbata jechuudha price elasticity demand. So the greater the reaction, the greater will be elasticity. Deebii guddaa deebisa jechuun maayinni waansa sana baay'ee sensitiviidha jechuudha maamilli sun. And the lesser reaction immoo jechuun immoo is more will be elasticity jechuudha. Amma fakkeenyaaf mi'oota tokko gatiin bituu fakkeenyaaf ashaboon gatiin ashaboo baay'ee jijjiiramee nu eege baay'ee less reactionii goona. Badaan nu waan ta'eef gatii xinnaan binna. Fakkeenyaaf wanta yeroo hunda fayyadamnu amma gatii zayitii fa'aa yookaan uffataa fa'aa gatii midhaanii fa'aa yoo ta'e we are very great reaction. Isaan maal jiraachuu hin dandeenye yeroo hunda fayyadamnas waan ta'eef. So price elasticity demandii akkamitti inni kafarraa gara lakkoofsatti jijjiiruudhaaf gama lama fayyadamu. Tokkoffaa point kan jedhu jira. Lammaffaa immoo arkii tuqaawwan nuu kennaman irraati kaalkuleet kan ta'anii fi kervii wayii yookaan pointii kervii wayii gidduu jiru kaalkuleet goonee kan argan arc elasticity. So point price elasticity demand kan jennu this is calculated to find elasticity at a given point. Pointii tu nuu kennama bakka sana gidduu kaalkuleet goona jechuudha. Pointii isa jalqabaa isa faayinaalii ta'e lamaan irraati cheenjii barbaadna. Change jechuun point final point irraa initial pointii hir'inne jechuudha. So the price elasticity demand can be calculated by the following formula kana qabu jechuudha. E elasticity elasticity price demand. Price elasticity demand. Asii gadi dubbifne. Price elasticity demand. Walqixa percentage change quantity demand divide percentage change price jijjiirama quantity irraa yeroo jijjiirama price irratti godha. Wal percentage jedha asii percentage wal balleessa. Dhumarra amma percentage quantity demand percentage quantity change argachuudhaaf final quantity minus initial quantity divide by initial times 100 dha. Kun akkuma jiru wal balleessiti dhuma formula kana fayyadamee kana qofa qabachuu dandeessu. Change in curve over change in price times price initial divided quantity initial.
Amma daataan kuni change quantity jechuun quantity isa dhumaa hir'isuu isa jalqabaa irra piraayisii dhumaa hir'isuu piraayisii jalqabaa baay'isuu piraayisii jalqabaa yeroo quantity jalqabaa fakkeenyaaf kana ilaalaa kun amma point price like demandidha. Asiiti amma fakkeenyaaf initial pricing keenya inni yeroo ta'u jalqaba demanding keenya RP dha. Quantity vertically horizontally qabna price asii olee jira. Wanti kun demand yoo ta'u jalqaba gaafa gatiin keenya inni irra jiru hammi binnu immoo M ta'a. Pointi kana kiwinootti yoo jenne pointi jalqabaati. Initial pointiin keenya gaafa M dha jechuudha. M dha. MN gaafa gatiin hir'atu immoo dimaandiin maal ta'a? Hin dabala hammi binnu sun. Gatiin N irra inni waan yoo dhufe hammi nuti binnu immoo maal ta'e? M ti gara M waan itti guddate jechuudha. Cheenjii jijjiiramsi dhufeera. Hamma quantity irratti, hamma binnu irratti, gatii isaa irratti. Amma gaddoo kun maal fedduun kun immoo quantity yookaan immoo kiwii waanii jenna jechuudha. Diyaagiraamii kanatti RP'n kun gam straight line dha. Demand curve agarsiisa. Pointi lama waltu qaban ta'eefi bakka in the beginning point that price price ON yeroo ta'u amma binne OM binne pricein ON waan yeroo ta'u immoo OM waan binne jechuudha. Jijjiiramsi N dha inni waan itti dhufu jijjiiramsi price change price M waan irraa gara MU irraa gara M waan itti jijjiiramsi immoo changing quantity jenna jechuudha. Symboliin change price jedhu changing price change kiwi jechuun immoo changing quantity dha. Mallattoon dhoksadee kun change agarsiisa. Gara elasticity kanarra jijjiirru maalidha jechuudha. Change in Q divided by change in price times initial price over initial quantity. Inni lammaffaan arc kan jennu price elasticity demand. Kun immoo segmentii yookaan portionii curve irratti hojjennu pointi lama gidduu kan jiru jechuudha. Arc it is an arc portion of curve line. Yookaan immoo portionii wayii segmentii demand curve dha jechuudha. Formulaan isaa faallaa isa sanaati. Maal jedhamni kuni change NQ quantity demand jechuun kanadha. Change original price initial quantity. Quantity isa dhumaa pointii dhumaarra jiru hir'isu quantity pointii jalqabaarra jiru hiiruu quantity lama finally fi initially walitti hidhuu hiiruu price dhumaa hir'isu quantity price jalqabaa hidhuu over priceota lama walitti hidhuudha jechuudha. Fakkeenya kanaafuu kiwinoot jechuun quantity jalqabaati. Kiwwaan quantity new finally P0 original price P1 new price. Fakkeenya kana ilaala. We can take numerical example. Fakkeenya lakkoofsaa fudhannu arc elasticity ibsuudhaaf fakkeenya suppose haa jennu the price of commodity gatiin mi'aa birrii yeroo ta'u the quantity demanded at that price. Gatii kanarratti mi'i bitame meeqadha jechuudha? Unity meeqa? 100 yeroo gatiin birrii 5 ta'u hammamtu bitame mi'i sun 100 unity 100 bitame. Statementiin kun statementii jalqabaati. Statementii jalqabaa yeroo hundumayyuu initial data dubbata. Initial Q nootii fi P nootii dubbata. Amma Q price iddoo jedhu 5 P nootii jechuudha. Unit quantity unit yaan jedheefama kun unit jechuun quantity jechuudha. So Q nootii original quantity nama itti fufa. Now assume amma statementii kan biraa afaan immoo paragraph kan biraa. Now assume that amma immoo haa jennuti the price of commodity falls gatiin mi'aa gara birrii afuritti gadi bu'e. Shanirraa jechuudha. And the quantity demanded is rise. Gatiin waan gadi bu'eef hammi gurguramu immoo ol ka'e. Hammami 110tti. Amma egaa daataan lammaffaa kun final point yookaan Q1 fi P1 dha jechuudha. P1 afur yoo ta'u itti pricing lammaffaa quantity lammaffaa immoo 110. So in terms of the above formula the value of arc elasticity will be arc elasticity formula fayyadame itti calculate godhi price elasticity demand yoo nu jedhu kana fayyadame jechuudha. So price elasticity demand final quantity meeqa 110 hir'isuun inni jalqaba heeruu 110 ta'uu heeruu pricing inni dhumaa 4 hir'isuun pricing jalqaba 5 heeruu 5 dha 4 yoo dogoggora waan ta'eef kun quantity finally 110 hir'isuun initially 110 heeruu. Kanarraa kana irraa warreen kudhan arganna walitti daanee isa jalaa kanaas 200 arganna 210 hiruun kun as heeruudha 4 waan hir'isuu 5 negeetiiva tokko 4 da'uu 5 9 walqixa
Yeroon zeeroon bada tokko 21ffaa ta'a kuni tokko 21ffaa irra negeetiiva tokko irra sagal asii ol galagaleeti baay'isaa. Negeetiiva sagal irra 21 yookaan immoo sadii negeetiiva sadii torba dhufa jechaadha. Elasticity demanding arkii yeroo ta'u poointii yoo ta'u immoo foormulaa biraatiin fayyadamu. So note that riizaaltii kaalkuleeshinii piraayis elasticity demand irraa kanneen armaan gadii nuu kennuu danda'a. Riizaaltiin tokkoffaa maal jennee jira dimaandiin elasticity demand jechuudha. Yuunitiin qabu meetira miti kiiloomeetira hin jennu yuutilis hin jennu akka yuutilitii yuunit firiidha. Maaliif reeshoo persenteej cheenjiidha waan ta'eef persentiin badaa reeshoodha. So reeshoon formulaan qabu yuunitiin qabu. So elasticity demand is usually negative number. Elasticity demand maadha? Riizaaltiin isaa yeroo hunda negative positive argannaan sin price elasticity calculate godhaan jirtanii check gochuu sin gaafata. Maaliif seerri law of demand hin caba waan ta'eef bobbasta. Garuu if the price elasticity demand is positive yoo ta'e yeroo tokko inferior goodii ta'uu danda'a. Okay, note that kan akka qabattan price elasticity demanding inferior goodii positive dha. Garuu income elasticity isaa negative dha. If elasticity tokko ol yoo ta'u demanding sun maal jedhama elastic jedhama. Mi'i sun immoo luxury product jennaani. Zeeroodhaa fi tokko gidduu zeeroo yookaan tokko gadi zeeroo ta'uu danda'a. Tokko gadi ta'uu qaba. Inelastic. Gabaabumatti tokko gadi yoo ta'e zeeroo fi tokko gidduu garuu walqixa tokko ta'uu qabu. Yoo kana ta'e inelastic jenna. Mi'i sun necessity gudii jennaan jechuudha. Walqixa tokko yoo ta'e immoo demanding kun maal jedhama? Elasticity'n kun unitary elastic jenna. Zero yoo inni ta'e immoo perfect inelastic jenna. Ammoo infinitive yoo ta'e immoo perfectly elastic jenna. Yeroo akkamii ta'a haa jennu. Now come here. Formulaa kanarraa isaa ta'u yookaan point elasticity demand irraa isaa ta'u ratio kana okay change in quantity demanded divided by change in price walqixa yoo ta'an maal arganna lakkoofsa tokko arganna unit elastic arganna unit jenna. Inni irra keessa jiru fakkeenya change in quantity demanded in 0 yoo ta'e inni jira lakkoofsa kamii yoo ta'e change in price in 0 arganna jechuudha. 0 sana perfectly elastic. 0 yoo ta'e maal jenna jechuudha? Gosti sun what we say perfectly inelastic. Yeroo kam quantity change in 0 ta'e change in price waan barbaade yoo ta'u jechuudha. Now look this one. Amma immoo faallaa kana inni irra keessa isa jalaa yoo caafe fakkeenya change in quantity demanded greater than change in price yoo ta'e tokko ol ta'a. Inni immoo elastic jennaan. Change in quantity demanded in change in price gadi yoo ta'e yookaan change in quantity demanded less than change in price yoo ta'e immoo maal arganna jechuudha? Zeeroo fi tokko gidduu garuu tokkoo gadi. Inelastic isa jedhu arganna jechuudha. Inni irra keessa jiru lakkoofsa kam yoo ta'u change in quantity demanded any numbers real number ta'e change in price in 0 yoo ta'e infinitive inelastic arganna jechuudha. This is all about demand result. The result shan qabna jechuudha. Gaafa inni tokko ol ta'u elastic luxury goodii productidha. Gaafa inni tokko gadi ta'u inelastic necessity productidha. Gaafa inni tokko ta'u elastic unitary elastic unit kan jedhu tokko jechuudha. 0 yoo ta'e perfectly inelastic, infinitive yoo ta'e perfectly elastic. Wantoonni price elasticity demandiidhaaf sababa ta'an maal fa'i yookaan murteessuu kan danda'an kana hunda murteessuu kan danda'an maalinni kan jennu tokkoffaa availability of substitute goods. Mee bakka buusnu jiraachuu fakkeenya the more substitute available for product the more elastic will be price elasticity of demand. Mi'a tokko isa tokko bakka buusuudhaaf fakkeenyaaf waan bakkatiin isaa yoo dabale mi'i tokko garuu bakka isaa waan biraa kan fayyadamu yoo qabaanne maalinni more elastic ta'a jechuudha price elasticity isaa. Garuu baay'ee waan bakka bu'uun substitute available yookaan bakka bu'insaa kan gargaaru hin jiru taanaan less elastic ta'a jechuudha. Taayimiin hin murteessa. Long run yeroo nuti itti mi'a tokko daballi mi'a tokko irratti ta'u long run yeroo dheeraa kan fudhatu taanaan price elasticity demanding isaa maal ta'a elastic ta'a. Yeroo gabaabaa yoo ta'e garuu yeroo gabaabaadhaaf waan ta'eef ni elasticidha. Baay'een nuwwuu jechaadha. So more substitute good be produced yeroo dheeraa yoo ta'e
oomishneeyyuu bakka buufachuu dandeenya. Kanaaf people tend to adjust their consumption pattern. Amala soorachuu kan bituuni fayyadamuyyuu sirreeffachuu danda'u. Maamiltoonni yerootu jira taanaan loongiraan yoo ta'e. Kanaafuu gatii jijjiirame they are elastic. Baay'ee ittiin dhaabatan jechuudha. Combined proportion of income consumers spend for product. Birrii qaban irraati mi'a sana bituudhaafi gatii isaan murteessanii jiran maamiltoonni. Fakkeenyaaf surree qarshii kanaanan bitaa, ashaboo qarshii kanaanan bitaa, konkolaataa qarshii kanaanan bitaa jedhanii murteessanii jiru. Proportioniin inkaamii isaanii jechaadha. So gatiin isa kamiyyuu jijjiiramedha kan isaan naasuun itti dhagahamu. Fakkeenyaaf gatiin ashaboo sila akka jenna the smaller portion of income birrii xiqqootu ittiin bituudhaaf lafa kaa'anii jiru. So gatiin ashaboo amma fedhe yoo jijjiirame they are elastic, less elastic. Garuu konkolaataa footee more elastic ta'u jechuudha. Kan biraan barbaachisummaa mi'a sanaa baay'ata isaanii keessaa kan qabu. Sila akka jennaan fakkeenya importance of commodity barbaachisummaansa. Deebi ammas warqii fi ashaboo fudhata. Luxury guddi kan jennu amma akka warqii. Gatii warqii baay'ee kan jijjiiramu yoo ta'e maayinni more elastic ta'a jechuudha. Necessity guddi fakkeenyaan akka ashaboo. Akkasila jennee less elastic dha. Faayidaan isaa akka warqiin waan ta'eef. So income elasticity kan jennu kan biraan jira income elasticity of demand now. So it is a measure of responsiveness of demand to change in income. Elasticity demand gama galii maamiltoota irraa dhufuu mala. Formulaan isaa income elasticity demand is equal to percentage change in quantity demand divided by change in income. I'n kun income galii. Walqixxataa change in Q over change in I times initial income over quantity. Kanaaf point elasticity demand resultii kanarraa tokko ol argachuu dandeenya. Gosti mi'a sanaa luxury guddiidha kan akka goldii kaasa inni warqii. Tokko gadi yookaan immoo positive tokko gadi ta'e positiveidha yookaan ta'u necessity guddi jennaani kan akka ashaboo fa'a. Zeeroodhaa gadi jechuun negatiivii ta'uu qaba. Mi'i sun inferior guddi ta'a jechuudha. Sila akka sila jenne income elasticity demandiin inferior guddi negatiiviidha. Garuu price elasticity ta'a positiveidha. So resultii kanarraa kan argachuu dandeenya jechuudha. Change in Q kan jedhu Q1 minus Q0 change in I kan jedhu income first or income I minus income not times initial income over initial quantity dha. Inni sadaffaan elasticity gatii mi'oota fakkaatanii yeroo jijjiiramu uumamuu danda'u. Inni immoo fakkeenyaaf X, Y related gudii mi'oota wal fakkaatu waa jennu waliin substitute gudii ta'uu danda'u yookaan complementary. Formulaan isaa change in quantity X percentage change quantity kan jennu quantity mi'a isa jalqabaa amma EX jedhe taanaan X'in quantity isaa fudhachuu qabna. Isa jalqabaa quantity isaa fudhanne taanaan isa lammaffaa immoo price isaa fudhanna jechuudha. Yeroo cross price elasticity demand calculate goonu EXY jenne taanaan isa jalqabaa irra keessa waamamaa kan gochuu qabnu quantity isaati. Inni itti dhufu immoo price isaa fudhachuu qabna. So quantity X price Y faana. Gatiin mi'a Y kan yoo jijjiirame dhiibbaa inni quantity X irratti qabu. X fi Y'n mi'oota wal fakkaatoo yookaan bakka wal bu'uu danda'an yookaan wal faana tajaajila kennuu danda'an warra complementary gudii jedhu yookaan substitute gudii jennu yeroo ta'an walqixa. Quantity X isa dhumaa hir'isuu quantity X isa jalqabaa hiruu gatii Y isa jalqabumaa hir'isuu gatii Y isa jalqabaa baay'isuu gatii Y isa jalqabaa hiruu quantity X isa jalqabaa. Resultii kanarraa yoo lakkoofsa positive arganne cross price elasticity demand hummaa inni substitute gudii ta'a jechuudha. Yoo resultiin kun negative nuu kenne mi'oonni sun complementary gudii jedhamu. Maaliif? Complementary gudii price mi'a tokkoo yoo dabalu
quantitiin isa kan biraa immoo dimaandiin isaa irra ta'u. Yoo riizaltiin kun 0 nuu kenne mi'oonni kun lamaan x fi y tasuma hariiroo waliin hin qaban yookaan unrelated gootee jedhamu jecha. Fakkeenya gatii piraayisii mi'a y fi quantity x jalqaba initial data note yoo initialiin amma gatiin piraayisii y nootiin 10 qx nootiin 500 lammaffaa daataan kun faayinaaliidha. Price y1 15 quantity xy1 1000 cross price elasticity calculate gaafa goona amma exy fudhan maaliif x jalqaba goone x in quantity dha. Kanaaf otoo iddoon kun y ta'e eyx goona jechuudha. So change in qx over change in py times py not over qx. Change quantity x change isa yeroo barbaannu final hir'isu initialidha. Finaliin 100 hir'isu 100 hir'isu 100 yeroo asii immoo 15 hir'isu 10 price baay'isu bracket keessatti initial price of y 10 yeroo initial quantity 100 resulting kun 1000 irraa 100 negative 500 15 irraa 5 baay'isu 10 irraa 500 0 lama 0 lama kanaan bada 5 tokko 5 lama kanaaf maal ta'e kun 5 irra 15 yookaan immoo tokko irra 3 negatiiva tokko irra 3 yoo hirru negatiiva tokko irra 3 yoo hirru negatiiva tokko 6 resulting kun negatiividha. Yoo negatiivi ta'e maal jenne mi'oonni x y kun two good isaa complements. So positive ta'e negative hin jiru ta'e substitute. So zero arganne irra ta'e unrelated gootee jenna jecha. This is all about elasticity demand. Next we try to look some information about theory of supply with corresponding determinants. Also with its elasticity, then finally we come with market demand. Thank you for today. If you like this video, share go down link.